bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama wanni qaroomin kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroomin baa beekumsi mad bakka haqti injire bareedummaan injiru jaamna bakka haqti injiraanne jagnummaan injiru jaan namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaan jirama eexamanama bakka haqti jirtu tokkummaan jira eexamanama kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu rakkina sin argu fala sin argu kanaaf bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Oomishaa fi oomishtummaa qonnaa dabaluudhaaf dhiyeessiin galtee qonnaa yeroon dhaqqabuu fi hubannoon hojii qonnaa uumamuunis barbaachisaadha. Qonnaan bultoonni bulchiinsa magaalaa Hoolataas hubannoo argataniin akka hojjetaa jiran dubbatan. Waajjirri qonna bulchiinsa magaalichaas qonna kilaasteraa irratti hubannoo qonnaan bultootaaf kennuun calla guddistuun yeroon akka dhiyaatuuf karoorfatee hojjechaa akka jiru himameera. Abarraa Tashoomaa gabaasa dabalataa qaba. Hojiin qonnaa oomisha midhaanii fi horsiisa beeyladaa kunuunsa bosonaa fi biqiloota nyaataa fi oomishaalee nyaataa hin taane adda addaaf oolan kan hammatu yoo ta'u dhiyeessiin callaa guddistuu yeroon dhiyaachuun immoo oomishaa fi oomishtummaa qonnaa dabaluu keessatti shoora olaanaa qaba. Misoomni qonnaa baay'inni uummataa hojii bineensota adamsuu fi firiiwwan mukaa walitti qabuun eegalee jijjiiramoota yeroo garaagaraan dhufaniin dachaa hedduun fooyya'aas dhufeera. Sirni oomisha midhaaniis qonnaan bultoota gidduutti qabeenya jiruu fi wantoota garaagaraa jiru irratti hundaa'uudhaan garaagarummaa qabaata. Oomishtummaa qonnaa guddisuuf eegumsaa fi kunuunsa midhaanii irratti xiyyeeffannoon hojjetamuunis barbaachisaadha. Itti fayyadama xaa'oo uumamaas ta'ee xaa'oo namtolchee irratti keemikaala farra aramaa fi ilbiisotaa fi biifaa keemikaalaa irrattis qooda fudhattootaa fi qonnaan bultootaaf leenjiin hubannoo uumuunis bu'aa oomisha qonnaan jiru kan guddisudha. Dhaabbanni nyaataa addunyaa FAO'n bu'aan guddaa kompoostii hojjechuu callaa qonnaa guddisuudhaaf qabiyyeewwan albuudaa fi kaan yookaan nuutiriyentis jedhaman deddeebisanii fayyadamuufidha jedha. Kompoostii qopheessuunis gabbina biyyee kan fayyadu yoo ta'u faalama hir'isuu fi balfa yookaan gataa orgaanikii ta'e irra deebiin fayyadamuu fi baasii xaa'oo fi galteewwan oomisha qonnaa biroof barbaachisan kan hir'isudha. Addatti immoo albuudonnii fi nuutiriyeentiiwwan oomisha midhaan nyaataaf barbaachisan gara biyyeetti deebisuuf yookaan waste to resources xaa'oon uumamaa shoora guddaa taphata. Akka muuxannoon biyyoota garaagaraa mul'isuttis balfaawwan naannawa magaalotaatti baay'atan adda baasuun balfa sana gara kompoostitti jijjiiruun faayidaa garaagaraa qaba. Isaan keessaa inni tokko magaalaa qulqulleessuu yoo ta'u inni lammaffaan ammoo xaa'oo uumamaa oomishuun galii guddaa irraa argachuudha. Bulchiinsa magaalaa Hoolotaattis qonnaan bultoonni hubannoo hojii qonnaa irratti ogeessotaan kennamuuf itti fayyadamuun oomishaa jiraachuu kaasan. Leenjii adda addaa nuu kennuudhaan leenjii irratti dabalatattis haala mijeessanii hojjechaa jirra. Qonnaatiin deeggarsoota adda addaa nuuf kennaniin muuxannoo qabaniinis nu bira nu cinaa dhaabbatanii deeggarsa adda addaatiin nu kennan gara bu'aatti akka dhufnu nu godhaniiru oomisha adda addaa oomishaa jirra jechuudha. Itti fayyadama dhiyeessiiwwan galtee qonnaan wal qabatees hordoffii fi hubannoon kennamuu fi kan himan qonnaan bultoonni nuti dubbifne kun muuxannoo argataniinis hojii qonnaa hojjetan haala gaariin adeemsisaa jiraachuus eeran. Hoggansi baay'ee kaka'umsa nuu kennee raawwateetu akka jajjabaannee hojjenne muuxannoo gara biraatirraa irree deemnee fudhannee jirra. Karaa xaa'ootiin irree karaa mirtisariitiin irree digaafiin godhane. Bulchiinsa magaalichaatti ogeessi misooma midhaanii obbo Taaddasaa Nagaraa gama isaaniin qonnaan bultootaaf deeggarsa oomisha midhaanii fi kunuunsa biqiltootaa irratti yeroo yeroodhaan hubannoon kan kennamuufi ta'uu eeraniin gama kanaanis bara kana hojiin oomishaa fi oomishtummaa haala gaariin karoorfamee kan adeemsifamaa jiru ta'uu kaasan. Misooma midhaanii misooma isaa oomisha isaa akka inni sirriitti duukaa bu'ee kunuunfatu deeggarsa ogeessa qonnaa magaalaa waajjira keenyaa jennee ogeessa qonnaa gandaarraa qabnu akka isaan duukaa bu'an gochaa jirra. Baay'ee kan namatti toludha jechaadha oomishni bara kanaati. Bakka bu'aan itti gaafatamaa waajjira qonnaa bulchiinsa magaalaa Hoolotaa obbo Darajjee Tufaa bara kana hojii qonnaa milkeessuudhaaf karoorri jiru dhiyeessi calla guddistuu irratti xiyyeeffatamee akka hojjetamaa jiru dubbatan. Kana cinaattis ammoo hubannoo qonnaan bultootaaf kennuudhaan kan deeggaran ta'ullee kaasan. Hojii kana milkeessuudhaaf
bara kana dursa callaa guddistuun dursee akka qonnaan bulaa harka ga'uuf karoorfanne callaa guddistuunis qonnaan bulaa keenya harka ga'ee harkatti qabatee hubannoo argate sanas deeggarsis ogeessi akka magaalatti jiru deeggarsi gadi bu'ee taasiseen kana lafarratti ilaallu yeroo ammaa kana baay'ee namatti tola jechuudha. Lafa kilaasteraan qotuufis karoorri qabamee haala gaariin irratti hojjetamaa kan jiru ta'us eeran. Oomishaaf oomishtummaa qonnaa dabaluudhaaf lafa kilaasteraan qotuu faana waan tol qabatu qonnaan bulaan keenya deeggarsa callaa guddistuu argateera, deeggarsa ogummaa argateera, deeggarsa sanyii adda addaa qorannoo qonnaa wajjin walitti dhufne deeggarsa taasifameerraa kan ka'e yeroo ammaa kana baay'ee kan namatti tolu ta'uu isaati jechuudha. Tatamsa'inaa dhukkuba HIV/AIDS dagannaa malee of eeggannoon cimsuu akka barbaachisu biiroon fayyaa Oromiyaa dhaameera. Namoonni dhukkubichaan qabamanis dawaa farra dhukkubichaa yeroon eegaluun nama dhuunfaa fi hawaasa bal'aaf qabu beekuun qixaan fayyadamuun akka barbaachisu kan dhaaman Dr. Firaa'ol Baqqalaa biiroo fayyaa Oromiyaatti gorsaa sagantaa yaalaa fi kunuunsa HIV/AIDS'ti. Irgitaa Gonfaa gabaasa dabalataa qaba. Dhukkuba HIV/AIDS daawwan gonka fayyisu amma yoona argamu dhabuu isaarraan kan ka'e karaalee dhukkubni kun ittiin daddarbu wal qunnamtii saalaa daangaa hin qabnee fi meeshaalee qara qaban waliin fayyadamuu fa'aa irratti qixaan of eeggannoo gochuun gorsa ogeeyyii yeroo hundaati. Karaalee dhukkubni kun ittiin daddarbuuf shakkiiwwan adda addaa namni yoo qabaate garuu gara mana yaalaa deemuun qoratamee of baruun barbaachisaa ta'uu kan FM Finfinneetti himan Dr. Firaa'ol Baqqalaa biiroo fayyaa Oromiyaatti gorsaa sagantaa yaalaaf kunuunsa HIV/AIDS'ti. Akka naannoo Oromiyaatti dhaabbileen fayyaa 1650 tajaajila qorannoo HIV/AIDS kan kennan yoo ta'u dhaabbilee fayyaa 459 keessatti tajaajilli qorichaa farra dhukkubichaa kennamaa jiraachuu dubbatan. Kanaafis namni dhukkuba kanaan qabamuun isaa beekamuu battalaan qoricha kana jalqabuun akka irra jiraatu himan. Dhaabbanni fayyaa addunyaa kan inni gorsu test and treat all strategy jedhama. Kana jechuun namni kamiyyuu HIV positive gaafa ta'uutii kaasee akka durii tursuun hin jiru jechuudha. CD4 kee ol kaa'adha. Ati yeroo kana jalqabda CD4 kee yeroo gadi bu'ee wanta jedhamu hin jiru. Dafee qoricha eegaluu qaba. Dafee gaafa jennu guyyaan jalqabaa filatamaadha. The first day is the best day kan jennu jechuudha. Guyyaan jalqabaa filatamaadha. Yoo ta'u baate yoo guddate gorsa garaagaraa deeggarsa ogeessaa deeggarsa maatii nan barbaada yoo ta'e akka torban tokkotti turuu danda'a. Inni kun nama hundaaf hojjeta hin hojjetu. Namoonni har'a poozitiivii ta'anii har'a qoricha eegaluu hin dandeenye jiru. Keessumaa dhibee gurguddoo lamatu jira. Inni tokko TB yookiin immoo dhibee daranyoo sombaa kan ol qabatu keessumaa TB sammuu yoo ta'e TB meningitis kan jennu dhibeen TB tuberculosis yookiin immoo dhibeen daranyoo sombaa kun qaama garaagaraa miidha. Isaan keessaatii kan inni miidhu tokkoof baay'ee ulfaataa ta'e yaaluudhaaf TB sammuudha jechuudha. Qoricha farra HIV/AIDS yeroodhaa yerootti fooyya'aa dhufuu kaasuun namni dhukkuba kanaan qabame kamuu fayyadamuun bu'aalee dhuunfaaf hawaasaa qabaachuu dubbatu. Bu'aa guddaan dhibee haaraa yookiin immoo new infection kan jennu isaan kun akka gadi bu'an taasisa. Akkamitti namni kun namni tokko haaraa akka dhufeen dafee qoricha yoo eegale carraan karaa walqunnamtii saalaa yookiin immoo kanneen biroodhaan daddarbuusaa gadi bu'aa ta'a jechuudha. Nama dhuunfaa sana immoo kan inni fayyadu du'aatii namni kun poozitiivii ta'ee adda bahee qoricha eegale sababa HIV/AIDS'dhaan du'aatii mudatu irraatii oolaa jechuudha. Umuriinsaa akka nama kamiyyuu life expectancy HIV qoricharra jiranii kan hawaasa walii galaadhaan tokko dhabeessa yeroo ammaa. Duraan gadi bu'aa ture amma garuu walqixa ta'eera. Akkuma nama kamiyyuu umurii rabbi kennee fi umurii guutuu qoricha isaanii yoo fudhatan jechuudha. Inni kun jiraachuu akka danda'an bira ga'ameera. Qoricha farra HIV/AIDS bu'aa hedduudha kan inni qabu jechuudha. Nama dhuunfaa irraatii kaasee hanga sadarkaa biyyaatti oomishtummaa biyyi tokko qabdu irratti illee bu'aa guddaadha kan inni qabu. Wallaansi namoota dhukkuba HIV/AIDS'n qabamanii sadarkaa 3 qabaachuu kan himan Dr. Firaa'ol Baqqalaa wallaansa jalqabaa argachuun daran bu'aa qabaachuu himuun isa sadaffaarra dabarraan garuu wallaanuuf ulfaata akka ta'e himan. Kanaaf namni martuu qorannoo taasisuun akka barbaachisu kaasuun akka biiroo fayyaatti garuu tooftaalee qorannoo fedhii namoota saaxilummaa qabaniif tooftaalee garaagaraan hanga namni dhuunfaan of qorachuu danda'utti kennaa jirra jedhan. Dhimmi HIV/AIDS utuu hin irraanfatamin miidiyaanis ta'ee qooda fudhattoonni biroo hubannoo kennuu irratti gahee isaanii akka ba'an himuun hawaasni of eeggannoo gochuu fi qorannoo taasisuun gahee isaa ba'uun akka irra jiraatu dhaaman. Isarraati of eeggachuu, koondomii fayyadamu, hiriyyaa gaa'ela ofiitiif amanamu yoo danda'e immoo bilisa ta'anii yookiin immoo of eeggatanii absenteeism kan jennu gaa'ela dura walqunnamtii saalaa kamirraayyuu namni bilisa ta'ee of eegee jiraachuu yoo gara gaa'ilaatti waan garu ta'e garuu gaa'ila dura qorannoo HIV taasisuun murteessaa ta'uusaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf ittisarratti hojjechuun keessumaa qaamoleen ittaansee qaamoleen caalmaan saaxilamuu jennee kaafnu kun prevalensiin HIV/AIDS
isaan bira jiru guddaadha waan ta'eef gara dhaabbata fayyaa deemanii qoratamuun of beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde namaa nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraana nagaa jechuun utubaa biyyaati yoo nageenni hin jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma san hin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee.